Yesuus Kiristoos numti Maariyaam irraa dhalate kuni ani umaa gochuu hin danda'u kan jedhetu jira jetteetoo naaf kennita. Umaa gochuu hin danda'u ani namadhaa waan tokko gochuu hin danda'u kan jedhu. Macaafuma qulqulluu kan koorraa naaf kennita jechuudha. Macaafuma qulqulluu keetirraa sii dubbisa. Islaama taatamoo Pheenxee keessaa baata? Yoo inni iddoo sanatti akkas dubbate Islaaman taanaaf kenna. Eshi, okay. Yoo inni iddoo sanatti akkas dubbate Islaaman taanaaf kenna. Eshi, Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 banadhu dura. A few moments later. Yesuusitti dabaleedha. Yesuusitti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhagayetti nam farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada isa na ergee duukaan bu'a malee. Okay. Yesuus waa gochuu hin danda'a jedhee moo waa gochuu hin danda'u jedhe? Yesuusitti dabalee ani umaa gochuu hin danda'uudha. Ni hin danda'a jedhe moo hin danda'u jedhe? Umaa gochuu hin danda'uudha. Humaa jaase. Okay, kanaafuu maaf na diddaree Islaamaan ta'a jette wangeela keetiin Yesuus umaa gochuu hin danda'u jedheemi? Harka ilaati daftee harka ol fuudhiin ani jedhin kaabbu. Miila ol fuudhiin sin jedhaa duba. Rifatuun amma ka. Kiu jechuun amma ka. Gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun amma ka. Roobe Adaamaa na fakkaatuun amma ka. Roobe Addis Ababaa na fakkaatuun amma ka. Bakki jiru kun abbootiin dallo na fakkaatuun amma ka. Sireen irra jiru marti abbootiin kiinnootiin qabrii keessa jiraachuu ammalleetiin natti fakkaatu. Dhageessaan bililee isii dubbisa boqonnaa sanittiin amanoo yotte ani kijibaadhaan jedha boqa ani kijibaadhaan rarraansi jedha. Ni dubbistaa boqonnaan sii kennu. Naa kennee nan dubbisa. Okay, wangeela Maatiyos, wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 dubbisi. Eenyu gingilchaa ol baasa. Gingilchaa mi ol baasu? Akkas tolchee ta'e akkas. Yesuus itti dabalee. Akkas. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhagayetti nan farada. Firdiin faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu barbaadu. Yaada koo duukaa bu'uu barbaadu. Yaada isaa. Ana ergee malee jedhe. Naa dubbiste boqonnaa hin cufatiin banadhu ammaan si gaafachuu deema. Na dhaggeeffadhu. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe dhuga moo soba? Dhugaadha nan argaan jira. Yesuus homaa gochuu hin danda'u jedhime. Yesuus hundumayyuu gochuu danda'a. Haalleluuyaa. Ameen. Akkas kun agartee abbaa isaarraa aboon isiniin jedhe yoo deemu nageetti. Waan hundayyuu gochuu hin danda'a. Ameen. Akkas fixadhe sirraa. Fixe sirraa hanqasuma. Akkas abadan mul'anni raawwatame. Kiristaana kamtu jira kan wangeelatti amanu tokko hin jiru. Waan barreeffame kun sirriidha moo dogoggora? Barreeffamni sirriidha. Hafuurri qulqulluun gartee boqonnaa 5 lakkoofsa 30 kun ni dogoggore moo sirri barreesse? Warri hafuura qulqulluun gaggeeffaman. Hundi isaayyuu sirriidha wanti macaafa qulqulluu. Kanaaf Yesuus homaa gochuu hin danda'u jedhe. Mee Yesuus homaa gochuu hin danda'u jedhe dhugaa ba'i. Yesuus waan hundayyuu gochuu danda'a. Haleluuyaa. Akkas. Yesuus Maryamaaf maal ta'a? Ilma ta'aaf. Maryam waaqayyoon isii eenyu? Waaqayyoon isiidhaa eenyu? Kan waaqessitu. Waaqayyoon ishiidha. Waaqayyoodha. Inni ishiin deesse sunis bar. Amma ati foon sana ilaalte malee. Ani Yesuus hinaan jedhi takka. Waan sin jedhe Yesuus Maryamaaf maal ta'a? Sirraan katabadhaa mee qoy. Katabadhu ilma ishiidha. Ilma ta'aaf. Yesuus Maryam Yesuusiif maal taati? Haadha. Ilma isa inni dhufee gidduu buufate sana foon uffate sana. Dhaabbadhu haadha sanuma. Yesuus Kiristoos kana eenyutu dhale? Maariyaam. Okay, Yesuus Kiristoos abbaadhaaf maal ta'a? Ilma.
Abbaan Yesuusiif maal ta'a? Abbaa. Maryamaan abbaadhaaf maal taati? Uumama. Uumama. Abbaan Maryamaaf maal ta'a? Waaqa. Waaqa. Uuma. Okay. Ati Yesuus maal sii ta'a? Yesuus maal sii ta'a Asaffaadhaaf? Fayyisaa lubbuu. Fayyisaa lubbuu. Okay. Waaqa siif hin ta'u? Hin ta'a malee. Naan jedhe Yesuus maal sii ta'a? Waaqayyo naa ta'a. Fayyisaa lubbuu naa ta'a. Takkuma si gaafadha waan jechuun ammaasoo siin hin jenne bara. Yesuus maal sii ta'a? Waaqayyo naa ta'a jette. Okay. Ana fayyisaa lubbuuti. Lubbuu koo bite. Lubbuu isaatiin lubbuu koo bite. Abbaanoo maal sii ta'a? Waaqayyo. Maal rakkattee ati kana hundi? Yesuusis waaqa sii ta'a? Meerraan sii Yesuus maal sii ta'a? Yes. Wallahi. Okay, I'll get you. One second. Wallahi gurbaa. Ati xeenaan kee sammuun kee nagamaa meerraa? Ammayii. Okay. Ayyee akka jedhu Yesuus akka jedhu Yesuus hoolaa akka ta'etti amantaati akka macaafaatti. Qoy an kan hin jedhu ani immoo gaaffii biraan qaba. Yeroo man dhufe waan ittiin nadhaatanu as baaftu moo qopheeffattaniitu mateessu garuu koo kun na dhibaame suma dhuguma. Hullee takaan qaqqeeffamatu. Maal waan qopheessiru miti kun. Ati amantaa siin jedhee Yesuus akka hoolaa jedhe. Ustaaza waldaa amanaa. Awwaanan isin jaalladhuuf isin hin hanqadduan. Isin immoo waan dhufnaan hundi ustaazotaa waan ittiin na rukutu hin dhabu bakka. Waan tokko dhaga'u malee hin ba'u mana kana dhufnaan. Waan nama rukutan isaa kun kiristaanonni kun hoolaa faasikaa jedhaniin Yesuusi. Akka Yesuus hoolaa ta'etti amantaa iyyuu siin jedhe. Ani laa ustaaza wal kanan amanu annamummaa Yesuus Kiristoosittis nan amana. Waaqummaa isaattis nan amana. Sadan waaqa tokkotti nan amanaan ana waleen. Garuu akka hoolaa akka jedhamu amantaa hoolichaa jedhamee akka waamamu. Ani ilma kiristaanaati osoo hin jedhaa osoo waan wangeelli ta'e hin barin akkana jedha jettu sanaa miti. Abummaan dubbisaaf himee yeroo takka hoolicha akka Yesuus jedhamee jirutti amantaa iyyuu siin jedhe waan macaafni jedhu bar kunis. Ilaa hoolaa waaqayyoo kan jedhu faarfannaa nuu jira isin natti muun barbaachisuun baabaa ko. Isa sani itti amantaa akka inni hoolaa jedhamee jiru. Waan maqaa Yesuus Kiristoos dha'ee jiru hunda isaatti nan amana waan macaafa qulqulluurra jiru waan isin beektan hunda isaa waliin amana of hin cinqina. Isuma dhuguma. Okay, kanaafuu akka hoolaa jedhamee jirutti amantaa jechuudha. Inkwaan hoolaa jechuu miti ustaaza wal wanti kana achiyyoo osoo jiraate ani itti amana maaliif ana naa jedhee ana lubbuu koo hambisuudhaa jedhee foon uffatee dhufe nama ta'e fannifamee. Hambisu adiisu sanii miti. Akkamittan gana. Baga hambise rakkoon qabdu. Hanganuu hin danda'u. Baga hambise rakkoon qabdu. Kan inni siin jedhe hoolaa akka jedhamee jirutti amantaa iyyuu siin jedhe. Waan macaafa qulqulluurra jiru wannaan hin amanne hin jiru hin jedheen baabaa koo. Maaliif saalfattaree ati amanamaaf hin jenne ati? Yoomini nama nu jedhe waan macaafni qulqulluu jedhu waa'ee Yesuus Kiristoos mara isaatti nan amana hin jedhe wantan kana jedheef meebi borus yeroo an deebi'u waa biraa qopheessitanii na hedduu nan beeka garuu sirrii taanaan wanni sun maqaa Yesuus Kiristoos hin jira taanaan nan amana anan gaafatina nan amana bakka ofitti cinqinaaf hin jedhe. Okay. Amma nan amanaa jedheetiin jira hoolaa akka jedhamee jiru. Okay. Ati hoolaa akka taatetti amantaa? Hoolotni ni koo sagalee koo naga'u na dhufu. Ati illee hoolaa akka taatetti amantaa? Nan amana nan dhagaa. Ati hoolaa akka taatetti amantaa? Hoolotni ni koo sagalee koo naga'u na dhufu. Ati illee hoolaa akka taatetti amantaa? Nan amana nan dhagaa. Okay. Isin lachuu maaliif hoolaa taatan? Yesuus illee ati illee maaliif hoolaa jedhamtan? Waa tokko rakkoon qabu kun isin Yesuus Kiristoos Islaamaa jechuudha. Islaama si kan ragaa si kan wangeelarraa wangeelarraa si fidaya wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 baasi. Ammaalin baasara namni barsiisuuf kan ta'e barsiisuuf ati kiristaana wangeela hin qabdu wangeela. Ana miti jedhe barsiisuuf hin seenne. Barsiisuuf hin seenne jechuun ragaa si kanna kan akka keetii wayini lolee dida si kanna akkana jedha kun wangeelarraa si kanna. Kaameraatti qaba. Kaamera maalitti qaba? Maal kaameraatti qaba? Atu maalitti qaba? Dubbifattu. Wan kiristaana wangeela hin qabne maqaa keetis namatti hin himne
ati amantii Yesuus namatti nimtu wangeelaas qabaachuu kee nama argisiisu akkanuma deemta wangeela hin qabdu anuu kan hin qabu kan itti amanne Kaameraatti qabbi jedhe iddootti dubbisu. kaameraan kee kiristaan hin qabdi jiitu hin qabdaa miti yoon kijibaa naan jedhi boqonnaa si dubbisa jiitu lakkoofsa meeqa? Yohaannis 5:30 akkuma jechuun ani anaan dubbisa yoon itti dabalte irraa hir'iste jedhi isiiniif kiristaanaa meetis Yesus qabii hin dandeenyu Kristos kunoo. Islaama waan jedhu baruu barbaada. Sii kanna. Yesus Kristos Islaam kallattiidha. Wangeelli kun afaan dhaggeeffadhu wangeelli kun wangeela Amaaraati moo Oromooti moo Arabaati? Wangeela Oromooti barabbaa gammachiistu barreessu. Okay, afaan Arabaatittiin si hima moo afaan Arabaatiin si dubbisa moo afaan Oromoon si dubbisa? An Oromoodha afaan Oromoo dubbista wangeelli Oromoodhaan jira Arabaan. Gobas, thank you. Kanaafuu Islaama jechuun afaan Arabaati afaan Oromummaa waan ta'e beeyta? Hin beeku. Waan akkasii fassaruu dhiisi kallattiidha Yesus Kristos Waan siin jedhe jedhu macaafa afaan qulqulluu Araba jiramoo ni jira. Erga sanaa xumurarraa isin fuulduratti kutama hin kutamne takka. Bismillah. Kutamee keessaa bahachuudha. Kana misikir warakati garee shahadaa. Allahu Akbar. Allahu Garee Akbar. shahadaa misikir warakati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dhufun duratti cite sanoo. Ansila tiyooriidhaan isin hime lakkaa garaa cite iyyuu hin baane achi keessa. Allahu Akbar. Kuni propozaala. Propozaaladha kun propozaala wanti naati jechuudha. Fuula tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha ja'a kudha torba kudha saddeet fuulli kudha saddeet propozaala akkaataa hooggansaa waan hojjetamuu qabu karoora kaayyoo alaamaa iqqidee jechuudha waan fuulduraa fiichariitii waan hojjetamuu qabu waan akkasiiti wanta as keessa jiru jechuudha propozaala kun. Kuni የመስራች አባሎታዳ kun jechuudha cirraa kaasee kun qaala gubaa'ee kun qamma. Maqaan na inaan shaala akkasumatti ibsatti godhaa akkasumatti ibsa godhaa. Maqaan dubbisinaatti godhi. Masraach abaalotadha kuni kun የቦርድ abaaliidha kun xaqlallaa gubaa'eedha fuula sadii. Ishee kuni kan chaapaatii kan akkaawuntiitii kan resiitiitii kan wantoota adda addaa jechuudha. Chaappaa kanaan mursiifna tiitarii fi waan adda addaa siraas kaajiidha isaaf shuumii waa hundumaaf kanaan mursiifna. Kun immoo kan akkaawuntiitii kun immoo kan nagahee galii fi baasii jechuudha. Erga sanaa xumurarraa isin fuulduratti kutama hin kutamne takka. Bismillah. Kutamee keessaa bahachuudha. Kana misikir warakati garee shahadaa. Allahu Akbar. Allahu Garee Akbar. shahadaa misikir warakati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dhufun duratti cite sanoo. Ansila tiyooriidhaan isin hime lakkaa garaa cite iyyuu hin baane achi keessa. Allahu Akbar. Maashaallah. Waan akka ashagamitti jira. Isin fuulduratti kun nannee tursi. Namtichi sana isiniif nama ajaa'iba. Ani jedhe gara amantiitiin sila kiristaana jedhani kiristaana nama kana waan inni irraa baradhe jedhe nama Muhammad jaamu kana waan inni dhufeen kana irraa baradhe jedhe Yesuus fakkeenya naa ta'uu hin danda'u jedhe.
biyya bulchuu keessa fakkeenya naan ta'u jedhe Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos hoogganaa biyyan qabu jedhe beeytulmaal baankii godhee mootummaan inni gartee hoogganee biyya inni bulchuu ture hin jirtu jedhe. Walii gallee deebi'an maal jedhe nama haadha manaati hin qabne ilmaan hin qabne fakkeenya akkamittiin godhadha jedhe waa'ee ilmaanii naa dubbachuu hin danda'u waa'ee bultii dubbachuu hin danda'u jedhe ajiib. Walii gallee lola lolee hin beeku jedhe qabsaa'ee hin beeku lola lolee gartee biyya takka gartee nagaan bulchee nama duulanii beeytanii duulii loleen jirtu akka itti lolan hin beeku akkamitti gartee nama kana fakkeenya godhadha jedhe waa hedduu dubbate amata sagal maal duraan waan sallaale narraa inni irraanfadhe malee kitaaba Michael Hart fidadha namni kun akkanatti kaayeeti nabi Muhammad gartee inni nama tokko jedhe sababa isaati nama tokko lubbuu inni gartee an kitaaba dubbisee jedhe Quraana dubbisee namtichi afaan Arabaa qaree dubbisee nabi Muhammad lubbuma isaati nama lukkuu takka qaleen argine jedhe lubbuu takka ajjeesaa jedhee ammas ajajee nama tokko gartee fidee addunyaa nama addunyaa bulche jaarraa san jedhe sanuu nama baadiyyaa keessaa ta'e nama yeroo sanitti jaarraa gartee dukkanaa san keessa ta'e gartee namni kun osoo kijibaa kan ta'u taate jedhe hin jiru inni biyya lafaarraa hoggantoonni isaa hordoftoonni isaa dabaluu malee hin irrine jedhe numa hordofa malee numa dabalama malee nama tokko yeroo inni jiru san qofa cunqursee bulchuus akka bulchuutti heddummeeffatus yeroo inni addunyaa irraa boqote dhumatte jedhe waan isaa yeroo sanirra arrarra dabalte jedhe gartee waan kana foorsiidhaan dirqamaan ajjeechaadhaan akkanatti amantiin islaamaa dhufte yoo jedhan hin fudhadhu jedheen gartee maatii fira kiyya keessaa nama islaamaatiitu jira jedhe nama kana gartee Muhammadiitu mana hidhaa gartee qopheessee itti hidhu yoo inni islaamummaan fudhanne godhee maatiin islaamoo itti himu maal jechuudhaaf qoradhaa jedheen uummata Ameerikaatiif gartee niwusii miidiyaa guddoo irratti isaanii dabarse jedhan uummanni keenya akkanatti dura deemee dubbisa yoo dhugaallee fudhachuu baatte dhugaa nama tokko dho'isuu hin qabdu gartee dhugaa nama tokko faranjiin waan kanan jaaladhuus hin jetti nama tokko maal naan jedhe nama hojii dalaynu Muhammadiin meeqa farra kaa'e tokkoffarra kaa'e wallahi lazim tokkoffarra kaa'e Michael Hartiin tokkoffarra kaa'e Michael Hart tokkoffarra kaa'e ani kiristaana jedhe akka kiristaana silaa Yesuus Kiristoosiin hordofa tokkoffaa silaa isaan kaa'e jedhe fakkeenya naa ta'uu hin danda'u jedhe boo biyya keessatti maatii keessatti qabeenya keessatti hogganuu keessatti duula keessatti maaliin godhadha jeegaayyee maaliin godhadha gartee mirga namaa keessatti illee waan dubbate har'a gartee yaani Ameerikaan mirga namaa jettu yeroo sanitti waan inni godhuu ture jedhe gartee uummanni akka isa hordofuu ture uummanni akka itti gartee yaani nagaan jiraachuu ture gartee uummata isaa kan gartee miidhe gartee waa fidee inni akkasitti gaadiisaa miti beektanuma haasawa miti waan qoqqoraterraa uummata isa miidherraa gartee qabaatan kun biyya isaa gallakkisee namaa dhiisee yeroo dheertuu booda deebi'ee biyyaas fudhatee uummata bulchuu ture jedhe boo nama tokko hin ajjeesin argine jedhe darra taatee ja'anii malee akka jedhe uummata Ameerikaatiif isin waa sadiitti amantan jedheen tokkoffaa isin waan itti amantan miidiyaa irratti amantan jedheen waan namni sitti himu gartee lammaffaa maal jedheen waan gartee doktora keetii duuto yoo isin jedhe waan doktorri isin jee amantan jedheen waan waaqaa dhiiftee sadaffaa wangeelatti amantan jedheen isin gartee jecha tokko koot godhatee doktor Zaakir Naayik gaafa inni xiqqaasa isaa fi eenyu Ahmad Diidaat irraa godhatee akki jedhe uummata kiristaanaa tokkoffaa waan inni gartee uummata keenya kana duubatti hambise jedhe wangeela baayibila yeroo hunda new version dhufu kana sammuu isaatii miti kitaaba namni gartee barreessee itti fidu kanaatu uummata kana duubatti oofu jira jedheen uummata kana kitaaba waan sadeen kana jedheen soon sarmaan isin jedha namni waa dubbise faranjiin harkaa waa dubbisu jara keenya guyyaa tokko hin dhabdu yoo akkam dhabde gaazexaa xiqqoo takka bakka gartee shaa'ii dhuudutti waa dubbise namni keenya waan dubbisu gartee amma iskoolara amma gartee ulamaa'ii isaanii uummata kiristaana kana joogaawati ulamaa'iin keessa ka addunyaarraa tokkoffaa ka amrii diinaa keessaniitti deebistan fatwaa gaafattan fidaa jedhaniin hin beekan faranjiin iskoolara qabdi biyya faranjiitti biyya Awurooppaa nama jala deeman iskoolara akkuma gartee ulamaa islaamii jala deemuu qaban jarri keenya kun nama tokko hin qabu anuma sin jetti hundi takka afaan oromootu dubbisuu barreessuu hin dandeenye ani wangeelaa naa barsiisaa nam takkatti naa jamu jetti nafsiitii qofa sin jetti gartee warra gartee eenyutan hayyoonni isaanii wangeela kanarraa boqonnaa aayaa irraa dhabame gaafa itti dabalame guyyaa itti dabalame nuzuula isaa sababa isaa beekan akkuma nuti waan jennu kanatti boqonnaan tun takkijibaati
gaafa akkana itti dabalamte nama akkana itti fide jedhanii uummanni isaanii himan jara keenya yoo tana jetteen nuti hin fudhannu sin jedhan irraa irro gaafa Maatiyoos irraa irratee jira gaafa itti dabalame jamsi gartee namticha kan amma eenyu jettanii maqaa isaa eenyu kan kitaaba James eenyu King James kana namtichi kun qawmii luuxii bar haadha isaa ajjeese qawmii luuxii warra gartee warra Biriti warra UK ti gartee akkaataa mootummaa itti fudhate qaba namtichi kun qawmii luuxii warra dhiiraa wajjin gartee wal fuudhu jiran namtichi waan kana katabe subhanallah laala nun laallatu sin jedhan so akkanatti waan kanaa turte akkaataa itti faca'uu ture maqaan kun akkamitti moggaafame silaa jedhe gartee hayyuun isaanii tokko Isaan ilmi Maryam Yesus Jesus Palestine biyya Palestine dhalate maqaan Palestine keessa Maatiyoos jedhu Araba keessa Araba uummanni kuni Maatiyoos gartee Matthew John Mark warri jedhamu kun hin jiru jedhe irra seenatti illee irra maqaan kun eessaa dhufe Awuroopa warra biraati akkuma godaansaan biyya san dhaqanitti maqaa kanaas godaansumaan itti nuuf fidanii jedhe hin jiru saniif inshallah waa hedduudha kanaaf namni keenya waa dubbisaa hin jiru maan isin hin jedha Aruura waa dubbisa amantiin lama dhugaan taatu takka qofaa dhuga amantii namni namaan filu beeka